Baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Ammas isa guyyaa 40 kanatti guyyaa 21 sana barattaniittu. Inni akka jalqabaatti waa jalqabuudhaaf iddootti nu gargaaru hundeedha inni. Hundee jabaa sana irratti ijaaruu jalqabne jechuudha amma. Manni kamiyyuu yeroo dhaabatu hundee isaa irratti kan inni ijaaramu. Yeroo mana bitannu kutaa ciisichaa namatti agarsiifannaa, kutaa taa'umsaa namatti agarsiifannaa, kutaa dhiqannaa, kutaa nyaatatti qopheessanii keessa deemsifnee nama hundumaatti agarsiifne namoottis ilaalanii nu dinqisiifatu. Garuu wanti nuyi namatti agarsiifne yoo jiraate hundee mana sanaati. Hundee nama arguu hin danda'u. Garuu humni baay'een maal irratti dhume yoo jettan hundee hojjechuu irratti hundeessaa. Yeroon baay'een achitti dhume, horii baay'een achitti dhume, risoorsii baay'een iddoo sanatti kan inni dhume humni hojjettoota sanaa. Garuu wanti hundeen sun kennu badaa hin argamu. Bu'aan isaa badaa hin argamu. Miidhaginni isaa hin argamu. Namatti agarsiifachuunis hin danda'amu, ofiis arguunis hin danda'amu. Garuu guutummaa mana sanaa baatee kan jiru immoo isa. Yoo hundeen sun sirriitti hin hojjetamne ta'ee qilleensi yeroo qilleensa'u, bubbeen yeroo bubbisu, sochiin lafa garagaraa yeroo wantoonni garagaraa yeroo ta'anii manni sun maal ta'uu danda'a? Salphaatti jiguu danda'a. Kanaaf waan tokko utuun jalqabin dura hundee isaa tolchinee jalqabuu waan nurra jiruuf wanti nu ijaaruuf jennu kuni waan xinnoo miti, wanta biyya lafaa guutaa, biyya lafaa wal ga'aa, addunyaa kanarra namoota biliyoonii 8tti dhiyaatantu jira. Namoota biliyoonii 8tti dhiyaatan kana keessaa hamma bira ga'uu qabaa jennee waan yaadaa jirruuf irra darbee immoo dhaloota dhufuudhaaf jedhanis wanti kun qaqqabuu danda'a waan jennee yaadaa jirruuf wanti nuyi hojjechuuf jennu kun waan xinnoo, waan rakasa, gatii hin qabne waan hin taaneef, waan yeroo muraasa duwwaadhaaf jiraatu tun taane waan yeroo dheeraa waan bara baraan jiraachuu danda'u waan ta'eef hundee jabaa irratti hojjetamuutu irra jira. Ati tarii waggaa muraasa duwwaa jiraattataa mul'ata kee yookaan eenyummaa kee argattee, addummaa kee sanaan biyya lafaa tuqxee yookaan biyya lafaa ittiin jijjiirtee yookaan ittiin tajaajiltee waggaa 10, waggaa 20, waggaa 30, 50 booddee hin jirtu ta'ati. Garuu wanti si keessaa ba'e sun, kitaabichi sun, viidiyoon sun, oodiyoon sun, yaadi sun, warshaan sun, taalentiin sun, aayidiyaan ati lafa keesse suni maal ta'u yookaan wanti haaraan ati uumte sun yookaan wanta ati fooyyessite, waan uumamee jiru wanta ati fooyyessite suni iddoo ati hin jirrettu taa'ee biyya lafaa tajaajiluu waan danda'uufi waan guddaaf waan gati jabeessa waan ta'eef wanti suni hundee jabaa irratti hojjetamuutu irra jira jechuudha. Hundee cimaa irratti hojjetamuutu irra jira. Waan ati qaawwaa jireenya kee ittiin cuqqaalachuudhaaf hojjechaa jirtu miti kun. Waan ati rakkoo kee yeroodhaa ittiin tasgabbeessuudhaaf hojjetaa jirtu miti kun. Waan ati gammachuu yeroodhaa argachuudhaaf godhaa jirtu miti kun. Waan guddaa biyya lafaa jijjiiruu, waan dhaloota irraa bira ga'uuf, waan dhaloota dhufuudhaaf jedhan bira ga'uuf iddoo ati hin jirretti taa'ee addunyaa kana tajaajiluu waan danda'u waan guddaa waan ta'eef, waan gati jabeessa waan ta'eef siiriyeesii taatee hundee isaa jabeessitee lafa keessee akkaataa hin bannetti, akkaataa hin diigamnetti keessee darbuutu sirra jira. Keessee darbuutu sirra jira. Laali, Wright Brothersiin waan isaan hojjetan xiyyaara isaan addunyaadhaa kennan ilaali. Iddoo isaan hin jirretti xiyyaarri hammam akka inni bareede, hammam akka inni guddate, hammam akka inni tajaajila quubsaa, tajaajila qulqulluu, tajaajila ga'aa addunyaaf akka inni kennaa jiru, hammam addunyaa akka inni walitti bute, hammam akka inni addunyaa dhiyeesse, hammam akka inni ikoonoomii guddise, hammam akka inni carraa hojiidhaa namootaa bane, hammam akka namoota itti gammadanii ta'an ilaali xiyyaara keessa. Nama hamma kana baatee utuun socho'in inni kaan rafaa, inni kaan nyaachaa, inni kaan dhugaa, inni kaan taphataa, Sini galee inni kaan muuvii garagaraa ilaalaa, inni kaan kitaaba dubbisaa, inni kaan kitaaba barreessaa,
amma immoo interneetiin iyyuu achi keessa galee achi keessa taa'anii lafa kanarratti namoota taasaa biizinesa garagaraa geggeessaa walgahii garagaraa geggeessaa konfiraansii garagaraa geggeessaa namni xiyyaara keessatti riilaaksii godhee hojii hojjechuun irra jiru hojjetaa jireenya isaa geggeeffataa kana eeyyoo godhee Right Brothers jiru isaan hin jirani isaan biratti akka kana guddateera tajaajilli xiyyaaraa akka kana hin guddanne iddoo isaan hin jirretti maal ta'e iddoo isaan hin jirretti guddate iddoo ati hin jirretti wanti baay'een guddata iddoo ati hin jirretti tarii yeroo ati jirtu namni bira ga'u nama 2 nama 3 nama 10 nama 20 nama 50 nama 1,000 duwwaa ta'uu danda'a erga ati deemtee booddee garuu nama miliyoonaan biliyoonaan lakkaa'aman bira ga'uu danda'a kitaaba cal jettee barreessitee keesse kanatti maxxansiiftee hin raabsine iyyuu iddoo ati hin jirretti namni tokko dhufee kitaaba sana fuudhee maal gochuu danda'a raabsee biyya lafaa ittiin wal ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu beeziinsaa toluutu irra jira, hundeensaa toluutu irra jira. Guyyaa 21 darban maal irratti hojjenne hundee isaa irratti hojjenne awweer taane kanshesii taane hin dammaqne quba qabaanne waa hubanne waan nuu gale ahaa jenne waaw jenne. Sigalee jireenyi keenya gabaa keessaatu bahe jechuudha amma toora qabachuutti dhufe jechuudha karaa barbaaduu jalqabe jechuudha jireenya dhugaa barbaaduu jalqabne jechuudha eenyummaa keenya barbaaduu jalqabne jechuudha yaadota 60,000 amma 70,000tti gara keenya dhufan keessaa baane wacaala jiru kana keessaa baane sagalee baay'ee ala kana jiru keessaa baane isa namooti nurratti invest goy nurratti bocan kan hundumasaa ofirraa galagalchine eenyummaa haaraa brandii haaraa of keessaa baasuu irratti hojjenne jechuudha. Guyyaan 21 darban baay'ee guyyaa dinqii turani. Guyyoota san hundumaa akka gaariitti dhimma itti baateetta jedheetan yaada. Amma immoo guyyaa 40 kana guyyaa 40 jechuun guyyaa 19 jechuudha. Guyyaa 21tti dabalee guyyaa 19 yeroo walii wajjin turru kuni baay'ee yeroo dinqiidha kun immoo amma gaa maal narraa eedda guyyaa 20 guyyaa 19 kana keessatti mul'ata narraa eedda jechuudha. Amma xiyyaafannaan keenya inni guddaan inni mul'ata hojjechuudha. Mul'ata maal irratti hojjenna? Wantoota torba irratti mul'ata kana hojjenna. Isinitti dhimma isaan maal akka ta'an. Wantoonni torban kuni jireenya keenyaaf wanta barbaachisanidha. Niidii keenya waan nuyi barbaannu tun taane waan nu barbaachisanidha. Isaan kun torban mul'atitti qophaa'ee mul'ati sun immoo achiivii godhuutu nurra jira. Ta'uutu isaanirra jira. Kanaafuu guyyootanii 19 amma na duukaa qabdan kana keessatti waa'ee mul'ataa irratti waan hojjennuu fi maal ba'eessa godhee hojjechuutu irra jira. Faakaaltii sammuu keenyaa warra gurguddaa ja'an keessaa imaajineshiniin tokkotu irra jira jechuudha amma yeroo kana. Sirriitti inni hojii isaa hojjechuutu irra jira. Isa immoo meditationiidhaan meditatees baay'ee goona amma akkasa guyyaa 21 miti. Every single day meditating isin duukaa godha. Isin immoo sana duukaa gootan malee ganama yeroo riba keessanii kaatanii galgala yeroo iddoo ciisicha keessanii riba keessan naxxanii meditate gootanii turatanii raftu jechuudha. Ganama yeroo riba keessaa kaatanii meditationii keessan raawwattanii kaatu ilaala. Duraan dursa uumaadhaa wajjin haasoftuu uumaadhaa wajjin connect gootu ergasii booddee immoo mul'atoota nuyi hojjennu kana torbansaa maal gootu jechuudha. Meditate gootu excitementidhaan guyyaan kun guyyaa dinqiidha. Guyyaan kana fakkaatu kanaan duran turre guyyaan kana fakkaatu kana booddees deebi'een dhufu har'i guyyaa haaraadha. Qilleensi isaa gaariidha. Namoota dinqii wajjin wal arguuf jedha. Hojii dinqiin biyya lafaa irratti hojjechuuf jedha. Har'i anaa fi kennaa naa kenname isa guddaadha. Har'an balleessu ani sekendii isaa sekondoota isaa daqiiqota isaa sa'aatota isaa guyyaa koo guutuu waan positive irrattanii babbaa positive energiin addunyaa kanaaf releasii godha. Qilleensa koo nan qulqulleessa. Har'a waan ta'uun narra jiru nan ta'a waan hojjechuun narra jiru nan hojjedha. Waan qabaachuu qabu hunduma isaa nan qabaadha. Har'a nagaadhaan fayyaadhaan gammachuudhaan boqonnaadhaan jiraadha jenneetu itti baana jechuudha.
aariidhaaf hin eeyyamnu, jibbaaf hin eeyyamnu, namaa dhiifama gochuudhaaf hin eeyyamnu, nama hamachuu namatti quba qabuudhaaf hin eeyyamnu, wantoota nun barbaachifne nun fayyanne dhaggeeffachuu irratti hin bobbaanu. Hojii gaarii ta'e hojjenna, nama hundumaa jaallanna, hojii keenya qulqulleessinee maaksiimamii isaa hojjenna. This is the best waan jennutu har'a keessatti addunyaadhaaf jiraanna. Akka nama har'a duwwaa qabuutti immoo jiraan. Kana boran godhenne hin bulchinu. Ganamaa kaafnee hamma galgalaatti waan hojjechuun nurra jiru hunduma isaa toora galfannee isa jalqaba lammaffaa sadaffaa jennee keenye waan hojjechuun nurra jiru hundumaa hojjenna waan ta'eef yeroon bade hin jiraatu jechuudha. Kana booddee yeroon bade hin jiraatu. Hiriyaan barbaachifne hojii waliin agartu, laanchiin barbaachifne nyaattu, diinariin barbaachifne nyaattu, wanti hundumtuu sagantaadhaan ta'a. Ati nama maaliiti? Nama mul'ataati. Ati nama maaliiti? Nama biyya lafaa jijjiiruudhaafi gara biyya lafaa dhufe yookaan kaadhimamtee nama jirtuudha. Boran jijjiirattee yaadda miti. Har'uma kanatti jijjiirtu waan ta'eef maaliif har'a duwwaa amma duwwaa qabaachuu kee waan beektuu fi humna amma jedhutti fayyadamtee addunyaa keetiif waan amma of harkaa qabdu laatte jechuudha. Kanaafuu mul'ata irratti fookesii goona. Mul'ata irratti fookesii yeroo goonu waan jajjabaan isinii kaasa. Waan jajjabaa tokko mul'ati ati ilaaluu qabdu mul'ata guddaa ta'utu irra jira. Big dream. Maal ta'utu irra jira? Mul'ata guddaa. Ifa manaa godha iskiriiniin hin barbaachifne irra PowerPoint hin barbaachifne irra isin kaa'ee. Maal ta'utu mul'ati kee hammam ga'utu irra jira? Mul'ati kee guddaa ta'utu irra jira. Safara keetti hodhati mul'ata. Hamma humna kee, hamma dandeettii kee, hamma beekumsa kee, hamma sii galee, hamma horii kee, hamma naannoo kee ittiin godhin mul'ata. Dhaqee ittiin yaadin mul'ata. Humni si keessa humna guddaadha. Situ hin beekne, situ hin hubanne malee. Galaana guddaa si keessaa ba'ee biyya lafaa kana guutuu wal ga'uu danda'utu si keessa jira. Akka itti akkati yaadduun barbaada. Kitaaba qulqullaa keessa nama Yootor jedhamutu jira. Yootor kun abbiyyuu Museeti. Nami Musee hin beekne jira yaadu. Addunyaanis beekti, kiristiyaanonni beeku, islaamonni beeku. Muusaa. Muusaan kuni geggeessaa Israa'el. Nama mana Fari'oon keessatti guddate. Nama Hibruuti, nama Israa'eli. Nama immoo mana Fari'oon keessatti guddateedha. Ilma intala Fari'oon jedhameetu guddifame. Isatu saba isaatii yaaduurraa kan ka'e nama Gibxi tokko nama Israa'eliin ajjeesu argee hin ajjeesin jedhee nama Gibxi sana qabee ajjeesuudhaani mootiin na ajjeesa dhee waan sodaatee fi biyya Gibxi keessaatu gara lafa onaattis baqate. Lafa onaa sana keessatti nama hoolota baay'ee horsiisu tokko nama Yootor jedhamu tokko bira dhaqeetu hoolota isaa horsiisutti qaxarame. Achumatti immoo intala isaa fuudhe. Gara waggaa 40 guutuu mana Yootor keessa hoolaa Yootoriin eegaa. Yootor egaa tokko abbiyyuu isaati, lammaffaa immoo alaqaa isaati yookaan nama isa hojjechiisuudha jechuudha. Hoolota isaa eegaa fi Museen kana keessa ture. Waamichi isa gaa uumaa bira. Waamichi geggeessaa Israa'el ta'uudha. Waa'ee koolii yookaan waa'ee waamichaas yeroo biraa walii wajjin haasofna. Waamicha kana fudhatee gara biyya Gibxitti deebi'e. Maal gochuudhaafi saba Israa'el jedhamu biyya Gibxi keessatti waggaa 430 guutuu garba ta'ee jiraataa ture sana garbummaa sana jalaa isaan baasee biyya isaan kan mataa isaanii godhatanii qabachuu danda'anitti isaan fidee biyya sana keessa akka isaan jiraachisuufitu waamichi ta'eef. Mul'ata yeroo jennu mul'ata jechuun waamicha ofii beekuudha karaa tokkoon. Mul'ata jechuun hiika baay'ee itti kennuu danda'a. Dictionary yoo ilaaltan hiika baay'ee argitu. Kitaaba waa'ee mul'ataa waa'ee abjuudhaa yoo ilaaltanii namoota garaagaraarraa hiika baay'ee arguu dandeessu. Raayitiif roongii ittiin kennuun isatti akkaataa ofii kootii naagaletti garuu hiikanii isinii yaaduun isinitti himaa. Kanaaf
mul'ata jechuun yookaan abjuu guddaa jechuun waamicha ofii beekanii isa gochuu jechuudha. Amma gaa Museen waamicha isaa bare. Eewurraa bare waamicha isaa uumaarraa bare. Eewutu nama waama, uumaatu nama waama. Maanni waamicha jechuun hojii tokko akka nu hojjennuu fi biyya lafaa kana keessatti jechuudha. Namootaaf akka nu hojjennuu fi uumaan assaayimentiin nutti kennee gara biyya lafaa kanatti nu erge jechuudha. Amma gaa yeroo eenyummaa keenya barbaannu sana, yeroo eenyummaa keenya barbaannu, eenyummaa keenya keessaa inni tokko waamicha keenya sana baruudha. Leadershipii ta'uu danda'a. Leadershipii ta'e amma leadersoota baay'eetu addunyaa kana, by the way, leadersoota baay'eetu hin taane hundumti keenya leaderiidha. At the same time hundumti keenya followeriidha. Maaliin geggeessina addunyaa? Addummaa keenyaan. Maaliin duukaa buun addunyaa duukaa? Addummaa isaaniitiin. Yeroon iddoo addummaa kootii dhaabadhu addunyaan kun guutummaa isheen duukaa buuti. Yeroo isaan iddoo addummaa isaanii dhaabatan immoo isaan duukaan bu'aa jechuudha. Kana jechuun maanni wanta na biraa fudhachuudhaaf namooti na bira dhufu, wanta isaan bira jiru fudhachuudhaaf isaan biran dhufa. Wal biraa fudhanneetu ittiin addunyaa kanarratti jiraannaa jechuudha. Kanaaf amma gaa kooliin keessuni addummaa keessana keessa isa tokko fudhattee barteeti iddoo isaa yeroo dhaabattee istaayilii mataa keetii sanaatinitu addummaa keessanaanitu eeriyaa waamicha keessana dhaabattee biyya lafaa tajaajilta jechuudha. Amma gaa Museen waamicha argatee addummaa isaa sanaanii Israa'eloota warra biyya Gibxi keessatti garba ta'an sana garbummaa sana jalaa baasee biyya Kana'aan jedhamtutti fidee isaan galchee biyya sana keessatti mootummaa mataa isaanii qabaatanii uumaa isaaniitii wajjin wal arganii biyya lafaa irratti isaanii immoo dhiibbaa mataa isaanii fidanii akka isaan jiraatan malee eenyuufuu garba akka isaanii hin taane gochuudhaaf Musee namni jedhamu kun ergame jechuudha. By the way, asumaanii eenyuyyuu eenyuuf garba ta'e akka jiraatu uumaan hin barbaadu. Namaaf garba ta'uudhaaf hin uumamne ati. Namas garba godhachuudhaaf hin uumamne ati. Garba namaas miti ati, namis garba kee miti. Naman caaltu ati, namis hin caalu. Wanti si bira jiru nama hundumaaf barbaachisaadha. Wanti nama hundumaa bira jiru siif barbaachisaadha. Isa kana beekuun keenya baay'ee barbaachisaa. By the way, saayintistoonni amma akka isaan nutti maajan riisarchiin garaagaraa amma agarsiisaa akka jirutti subconscious mindii tokko sheerii goona nuyi namooti. Subconscious mindii tokko sheerii goona. Wanti nuyi sheerii goonu jira. Inda gatinaa kan. Wanti nuyi sheerii goonu jira. Nama hundumaarraa sheerii goona. Kanaaf nama hundumaa jaallachuun sirra jira. Nama jaalala yeroo laattu namni jaalala sii kennaa, waan si bira jiru namaa yeroo laattu namni waan isa bira jiru sii kennaa, yeroo sana bakka geessaati. Kophaa kee galma ga'uu hin dandeessu, kophaa kee jiraachuu hin dandeessu. Jireenya kophaa waan jedhamu hin qabu namni. Namni walii isaa wajjin jiraachuu durara, kanaafuu daangaan hin barbaachisu kanaafan jedhaan. Afrikaan Eeshiyaadhaaf, Eeshiyaan Afrikaadhaaf, Afrikaan Awurooppaadhaaf, Awurooppaan Afrikaadhaaf, Afrikaan South Americaadhaaf, North Americaadhaaf, North American, South American, Eeshiyaadhaaf, Awurooppaa. Nu hundumti keenya waliif barbaachifna. By the way, warri kanaan dura turan iyyuu warra biyya lafaarra hin jirre iyyuu nu barbaachisu. Warri sichi biyya lafaarratti dhufuudhaaf jedhan iyyuu nu barbaachisu. Baay'ee sammuu kee gararraadha kun, I know that. Maaliif warri kanaan dura turan nu barbaachisu? Sababii isaan nu barbaachisaniifitu iddoo isaan hin jirretti waan isaan nuu ka'anii deeman in tajaajilamaa jira. Mindii isaanii still asirra jira. Subconscious mindii isaanii still sheerii godhaa jirra. Sinii galee sila xiyyaara sinii kaaseera. Xiyyaara maal godhaarra tajaajilamaa irra namoonni xiyyaara sana uuman garuu ammayyuu hin jiran. Isaan nu barbaachisu moo nu barbaachisan nu barbaachisu? Waan isaan bira jiru nuu kennaniiru eeyyeerkaa fudhanneerra. Eeyyeerkaa fudhanneerra. Namoota kanaan dura turanii warra ofii isaanii argatan, warra ofii isaanii hin argannetu kisaaraadhaan biyya lafaa keessaa bahe malee warra ofii isaanii argatan maal ta'aniiru waan isaan bira jiru sheerii godhan addunyaadhaaf. Kanaaf isaanuu nu barbaachisu jechuudha nuyi. Isaanuu warra irra jiran hundumtuus namooti biliyoonii 8 irra jiranis maal ta'u nu barbaachisu. Kanaaf kana naan barbaachisu Oromoo yookaan Itoophiyaa yookaan Afrikaa qofa utuu hin taane kana naan na barbaachisu warra kanaan dura turan hunduma isaanii, warra amma jiran namoota biliyoonii 8 fi warra sichi dhufuuf jiran. Warra sichi dhufuuf jiran immoo akkamittiin argan? Imaginationiidhaan. Namooti waggaa 500 irraa addunyaa kanarratti dhufan maal fakkaatu? Namooti waggaa 1000 irraa addunyaa kanarratti dhufan maal fakkaatu?
maal teknoloojiin yeroo sanaa maal fakkaata maal gumaachuun narra jira kanaaf mul'ata qopheessina jechuudha mul'ati keenya kun akka itti isaanitti haasa'u beeka subconscious mindin keenya yoo active goone akka itti isaanitti haasa'u beeka imaginationiin keenya waggaa 1,000 achi nu fuulduratti darbee waggaa 2,000 achi nu fuulduratti darbee waggaa 3,000 achi nu fuulduratti darbee arguudhaaf dandeettii qaba imaginationiin keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isinii galee amma mul'atichi maal ta'utu irra jira guddaa ta'utu irra jira. Okay waan laman kaasee amma guddaadhaa fi waan fuulduraa waan argummoo ta'utu irra jira. Qabxii gurguddaa lama wal faana isinii kaase. Waan maalii waan fuulduraa amma guddaa ta'uu hin danda'u har'a duwwaa yoo laalle. Guddaa ta'uu hin danda'u amma duwwaa yoo laalle. Kanaaf waan kaa lama wal faana kaase. Maaliree waan fagoodhaa arguutu irra jira mul'ati keenya. Waan fagoodhaa sana argee maal gochuu danda'utu irra jira as fiduu danda'utu irra jira as fiduu danda'u as fidee maal godha as yeroo fiduu akka nu itti gammannu nu godha amma abbaa keenya jedhu warri kiristiyaanaa Abrahaamiini warri islaamaas Abrahaamiin abbaa keenyaa jedhu abbaan keenya Abrahaam kuni Kiristoos Iyesuus kan jedhamu suni dhufuudhaaf akka inni jedhu dhalachuudhaaf akka inni jedhu nama ta'uudhaaf akka inni jedhu waan hubatee fi bara isaa keessa taa'eetu isa arguu hawwe baay'ee sin dinqa baay'ee na dinqa kun kitaaba qulqulluu keessa maal arguu hawwe Yesuusin arguu hawwe eessatti fagootti arguu hawwe waggaa 1,000 keessa galee arguu hawwe isa booddeemo maal godhe hin arge imagination isaatiin arge jechuudha yookaan immoo mul'ataan arge erga arge booddeemo maal godhe jedha itti gammadee jedha baay'ee sin dinqaan kun akka wanta argee ama mucaadha yoo ta'e mucaa sana akka waan baatee hammatee jiruutti harka isaa keessa akka waan jiruutti akka wanta foolii mucaa sanaa urgeeffataa jiruutti akka mucaa sana dhungataa jiruutti argeetu itti gammade jedha. Kanaafuu waan waggaa 500 imaginationii keenya maal godhuu dandeenya arguu dandeenya arginee immoo maal gochuu itti gammaduu dandeenya akkuma ammaa nyaata barbaannu tokko fuunee yeroo nyaannu akkuma gammannu uffata barbaannu tokko yeroo fuunee uffannu akkuma gammannu hojii barbaadaa turre tokko yeroo argannu akkuma gammannu mucaa godhannee akkuma gammannu gaa'ila godhannee akkuma gammannu akka wanta ta'ee harka keenya keessa galee jirutti dhibba galuuf jedha ta'uuf jedha argachuufan jedha jennee utuu hin taane argadheera kunoo harka koo keessa jira jennee akka nama harka isaa keessa galfateetti of lakkoofne yeroo nuyi miira sana qabaannee jennu isarra dhaabannee mul'ata guddaa qopheessuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo isaa waraabuu danda'a subconscious mindin keenya. Viidiyoo isaa piikcharii gochuu danda'a sammuun keenya kaasuu danda'a footoo isaa fakkii isaa kaafachuu danda'a sagalee isaa waraabbachuu danda'a viidiyoo isaa muuvii ama warri muuvii hojjetan kuni scriptii isaa yeroo hojjetanii barreeffama isaa yeroo barreessanii amma kaaraakteroota garagaraa sana yeroo qopheessan ikkoo kaaraakterii sana keessa galuun nami boo'u hiqqedheedhuma mimmaan buuseedhuma boo'ee nami kolfu kit jedhee lafa gangalatee kolfee nami dargaggeessi jaarsa ta'ee yeroo hojjetu bifa jaarsaa sana humna jaarsaa sana amala jaarsaa sana haasaa jaarsaa sana qabaatee machooftuu ta'ee namni yeroo hojjetu waan machooftuun godhaattu sana hunduma isaa godhee waan sana hundumaa ta'eetu hojjeta. Waan sana keessa galanii miira sana qabaatanii hojjetu miira sana qabaatanii. Sirii galee akkuma kana waan sana keessa linnee waan sana qabaannee nyaachaa uffataa keessa jiraataa hojjetaa godhaa utuu jirru of agarree jechuudha. Utuu jirru of agarree gochuutu nurra jira. Akkanattiin kanaafi abjuu guddaa sana uumuudhaaf nuyi maal godhuutu nurra jira ree achi fiucharii keessa galuutu nurra jira
yookaan immoo isinii salphisuudhaa fi eenyummaa hafuuraa akka qabdan haasofneerra. Eenyummaa hafuuraa keessa galuutu nurra jira. Eenyummaa hafuuraa keessa gallee isa nu uume yeroo nu uume maalitti nu uume? Isarraa waraabbannee abjuu guddaa sana lafa kaa'uutu nurra jira jechuudha. Ilaala tokko fuucharii keessa gallaadheera. Fuucharii keessa gallee garuu as ammatti finna ammatti finna. Ammatti fiddan yoo taatan gaaf tokkoon ta'a jettanii yoo jiraatu taatanii baay'ee namoota nama gaddisiisanidha isin. Miskiina isa dhumaati isin. Gaaf tokko akkasan ta'a. Gaaf tokko akkasittiin hojjedha. Gaaf tokko akkasan godha. Gaaf tokko miti. Amma imaajineshiniidhaanii dhalachuutu irra jira. Wanti sun ta'uutu irra jira sammuu keenya keessatti. Ta'ee garaan keenya sirriitti sammuun keenya sirriitti beekuutu nurra jira. Miira isaa sirriitti qabaachuutu nurra jira. Amantiin isaa guutuudhaa dhibba konfiidensii qabna. Hirgixeenyaa taane waa'ee waan sanaa namatti haasa'uu hin dandeenya jechuudha. Lafti kunis yoo galagale samiinis yoo caccabe yuunivarsiin kun waan barbaada yoo ta'e wanti nu argine suni ooluu hin danda'u hin ta'uutu hin taane ta'eera jennee yaadna waan ta'eef yeroo sana guddifnee yaaduu dandeenya jechuudha. Maaliif guddifnee yaadna? Akkaataa uumama keenyatti isin deebisa. Uumaani nama uumuu barbaade. Nama uumuu yeroo barbaadu, by the way, nama uumuudha jandaasaa kanuma. Maalitti fakkeessee? Ofiisaatti fakkeessee. Nama barbaade uumaan of biratti. Namaaf immoo waan barbaachisutu jira. Maaltu barbaachisa? Yuunivarsii kana. Kanaaf amma yuunivarsii kana uumuu otoo hin taane ajandaan uumaadha nama uumuudha. Nama yeroo uumu immoo waan namaaf barbaachisu immoo uumuutu irra ture. Kanaafuu maal godhere isa barbaadu sanaan argachuudhaaf nama uumuudhaaf yuunivarsii kana uume. Yuunivarsiin kun maaliif uumame yoo jette siif uumame. Yuunivarsiin kun eef uumame, yuunivarsiin kun siif uumame. Kanaaf ati nama hiyyeessa miti, nama yuunivarsiin kun siif uumameedhaati. Yuunivarsiin kun kan eenyuuti? Kan keeti. Hammam ga'a yuunivarsiin kun yoo jenne by the way tilmaama sammuu namaa gararraadha. Amma akka amma jedhamutti geeddaramuu danda'a ta'a. Maaliif yeroodhaa gara yerootti argamaa deemaa jira waan ta'eef namni uumaan uume yuunivarsiitii kana namni argee biran geenyee argeen xumurree barbaadaadhuma jiru ammayyuu baraadhuma jiru ammayyuu isaanii galaama jira ammayyuu itti fufamee dhaloonni barbaadaama deema. Hamma ammaatti wanti namni haasa'aa jiru garuu 93 billion light years'idha guddinni yuunivarsiitiidha jedhu. Amma isuma kana jechuudha. Amma naannoo ishee kana yoo fudhattanii asirraa hamma asitti kan isheen fagaattee jirtu kuni 93 billion light years. Speedy lightidhaan mudaqaa laalaasin. Speedy light jechuun amma makkate. Speedy hamma sanaan speedy lightiitiin 93 billion light years waggaadha. Waggaa humna aduudha biliyoona ariitii aduudha jechuudha biliyoona 93. Yuunivarsiitiin kun hamma nagaa. Kanaafati yuunivarsiitiin hamma naga'u sii jedhee erga uumameeti. Ati baay'ee guddiftee yaaduu sirra jechuudha. Yuunivarsiitii kana keessa immoo gaalaksii tiriliyoonii 2tu jira yeroo. 200 ture 200 yeroon itti jedhaa jiran tureera. 100 weechaa turanii 200 amma immoo gara 2 trillion gaalaksiitu yuunivarsiitii kana keessa jira jedhaa. 2 trillion gaalaksiitu yuunivarsiitii kana keessa jira jedhaa. Gaalaksii nuyi irra jiraannu immoo Milky Way jedhamti. Milky Way nuyi keessa jiraannu kun iyyuu immoo gaalaksii warra gurguddaadha jedhaman miti. Galaksii warra gurguddaadha jedhaman miti. Milky Way dhumti kun iyyuu immoo 105,700 light years'idha guddinni ishee. Milky Way nu keessa jiraannu kun iyyuu. Milky Way dhumti kun iyyuu immoo ofiiseetii pilaaneetota gara biliyoonii 100 of keessaa qabdi. Milky Way nu irra ta'een jiraannu kun gara pilaaneetota biliyoonii 100 of keessaa qabdi. Garammoo urjoota stars
Istaarsii biliyoona 400 dhiyaatan immoo of keessaa qabu. Kuni egaa waan amma jiruudha lakkoofsi kuni gara fuulduraatti maal ta'aa deemuu danda'a? Dabalaa deemuu danda'a. Agartanii firoota koo yuunivarsiitii irraa ka'aati yuunivarsiitiin tiriliyoonii gaalaksii tiriliyoonii amma kana qaba. Gaalaksii tiriliyoonii 2 keessaa Milky Way isheen irra jiraannu tokko ishee dhumtiyyuu immoo amma isheen guddattu laala 100,000 light years oli kan isheen guddattee jirtu hamma kana jechuudha wanti uumaan namaa jedhee uume. Aduuni amma lafti kun aduutti sadaffaa irratti dhiyaateerti miti. Aduun kuni maayilii miliyoona 93 nurraa fagaateerti. Guddina akkasii ilaaltan hin barbaadaman. Waan uumaan namaa jedhee uume akkasii ilaaltan hin barbaada. Lafti kuni gara ikweetarii jinnattee yoo ilaalamte seen immoo gara maayilii 25 kan iseen bal'attu. Ikweetarii irra guddatti waan ta'eef gara maayilii 25 kan iseen bal'attu. Kanaafuu maal godheti? Guddisiiti mul'ata kee ilaali. Viidiyoo itti aanutti dabarra.